Bismillah. Let's wait people to come to join us, man. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkuma agartan gaa obboleessa keenya Abu Hajaran akkuma agartanitti wa alaikum salam man. Live jirra gaa. Kunno gaa waraanni mana rabbii akkanatti qulqulleessaa jirani. Akkuma agartan guyyaa halkan jum'ataati har'aan tana salawaata illee buusuun dagatina. Akkanumatti gaa alayhi salaatu wassalaam mana rabbii amma bakka itti wudu'aatan akkana qulqulleessaa jirani. Guyyaa boru jum'ataatiif hordoftoota miseensa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam mana rabbii akkanatti boru dhufanii waan jum'aa keessa salaataniif isaaniif akkana qulqulleessaa jira laal. Kanaafuu gaa mana rabbii akkana qulqulleessaadha ergaan guddaan mana keessan daran iddoon salaataa iddoon wudu'aa manni qulqullinaa kan masgida akka gaariitti qulqullaa'uu qaba. Dhukkubarraahis waan adda addaa istiifamuudhaaf jechuudha. Akkuma agartanitti gaa Hajaraan akkanatti erguu jira. Namni volunteer illee dhuftanii Masjid Tawfiq illee gargaaruu barbaaddan dhiirarraahis ta'e shamarreerraahis ta'e Abu Hajaraa gara kallattiidhaan bilbila isaatiin ta'e gara masgidaa dhuftanii waajira qaba. Waajira qabrii yoo beetan namni miseensa qabrii hin ta'enis miseensa qabrii taha. Abu Hajaraatu itti gaafatama miseensa qabrii. Gaafa gaa namni du'ee bakkitti bilbilamu asumatti Abu Hajaraa bilbilaniiti. Abalu du'eetii gaareefka kana nurraa awwaala namni jaanitti bilbilan isuma. So gara isaatiin dhuftanii mana rabbii qulqulleessuu kana keessatti ajrii qooda fudhadhaa isin jenna. Abu Hajaraan gaa osoo nan waraabin je'uutiin hayyama dirqidhaan dalagaa tan akka namni biraalleen qooda irraa fudhatuuf wanni jenne. So akkanatti kaanis cinaadhaan kunnoo Amin. Aminis akkanatti gaa mana rabbii qulqulleessaa jira. Good job man, good job, good job. Akkuma agartan laal akkana qulqulleessu jira laal baatruuma kun. Kafaltii takka malee tola ooltummaa jechuudha amma. This is what we need in the community, my brother. Irra hedduu namni boordii ta'uu fi takka ammoo imaama ta'uu fi takka ammoo mu'azzina ta'uu qofa hojiin mana rabbiituun itti fakkaatti. Bakka tanatti nama lama qofaan dhaabbatanii dalagu jiran ajaa'iba rabbi. Bakka sagaraata namni dhufee dhiquu hin jaalatu. Nama takka sagaraan dhiqa jee wallaluun agartu. Nama maaliif boordiin abaluun boordii ta'a jee wallaluu gartammoo. Abaluun maaliif imaama ta'a jee nama wallaluu gartammoo. Abaluun maaliif mana rabbii inni qoftiin dhiqa jee nama wallaluun agarre. Anis maaliif mana rabbii sagaraa kanatti hin dhiine jee nama wallaluun agartu. Namni ati gartu gayyuu namuma gartee boordiin koree masgidaa abaluun maaliif koree masgidaa ta'e. Abaluun maaliif gosa warra waanuma miqirqishuu maalaayaan akkasi dhageessaati. Dhiirtee kana dhuftee mana rabbii qulqulleessite. Kanarratti namoonni maaliif waliin doggomne? Kana mana rabbii tiisuu jechuun mana rabbii jiraachisuu jechuun mul'ata qofaa miti. Kaameera irratti argamuu qofaa miti. Ispiikara maayikii qabaachuu qofaa miti. Mana rabbii jiraachisuu jechuun sagaraa hawaasni itti fayyadame dhuftee akkanatti qulqulleessu. Siigalee bakka namni itti wadaatu dhuftee qulqulleessu. Hoggansa koree qofa keessatti hirmaatu qofa miti mana rabbii qulqulleessuun. Imaama ta'uu qofaa miti. Mu'azzina ta'uu qofaa miti. Siigalee kanaaf akkana dhuftee sagaraa mana rabbii kana gizee mana rabbii keessatti gartee namti fayyadamu gizee qulqulleessitu. This is a reality, my brother. Obboleeyyan keenya kana rabbi irraa jaalatu. Mee deemaa laala masgida hunda dhaqaatii laala. Namuma gartee koree ta'uuf wallaluu dhageessa. Namuma gartee imaama ta'uuf wallaluu dhageessa. Hawlitti hinaaf. Nama immoo an sagaraan dhiqa je'ee walitti hinaafee wallaluu takka agartanii jiran. Mee dhugaa rabbii dubbadhaa obboleeyyan. Mee dhuguma rabbii dubbadhaa. Aboo sheeyyaa. Mee namuma takka koree sagaraa dhiixuun taajee wallaluu dhageessa sheeyyaa. Dhugaa rabbii. Hin dhageenye bara. You know, I never seen in my life anybody's fighting to wash the bathroom in the masjid. Which is good. They gave us a chance, alhamdulillah. I'm very happy. So, obboleeyyan ko akkana jirra gaa hunno dhiifama. Maaliif atu isin gargaaree naan hin jeena? Sheeyyahyaan gargaarsa gahaan qaba jeetuma anis hojii biraatiin cinaan dalagaa ture. Let's go and record the... Where is the vacuum guy? Did it get tired? Huh?
هونوتي كانت تقول ليسني هل كان جمعة غنا ما شاء الله ما شاء الله وبليس كان يا برادر حسنيس جمعة فكنا كوبيسني كل ليسني لا أحرسني ويا بروتي فكنا فكاتا جمعني لا ما شاء الله ما شاء الله. Let's do this. صلوات أبو سامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الرجوم على جميع صلوات أبو اسمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yes, turn it on. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Here we go. I'll give you this. No, come. It's gonna be on. We'll take care of this. صلوات أبو سنا جاجرانا. صلوات أبو سنا. Send salutations upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Every time we pray for Muhammad, Allah will increase you tenfold. Yep. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Let's try straight. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Let's try خالد شيخ خالد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. Let's try to this. إن الله
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. That's not Sudesh. I could not make it. Ali Jabir. Ali Jabir. Let's try Ali Jabir. Inshallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. What do you want to try? You pick. Let's try Shaftor Sayyid Sayyid. Aye. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alright, who else you want to try? Mansoor, if you know that. Oh, that one is very hard. Aye. Let's do the normal one. Aye. Let's do mine. Let's do yours. Mine is tough one. I can't remember mine now. I got mixed up, man. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Let's read سورة الكهف a little bit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها
لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Let's read Surah Al-Sajdah. Usually this surah, one of the favorite surahs to Prophet sallallahu alaihi wasallam to be recited on Friday morning. Surah Kahf. Ni guyyaa Jumaataa qaree Rabbi subhanahu wa ta'ala balaa fi fitnaa dajjalala Rabbi isa keessa jira Rasuuli alayhi salaatu wasalaam. Namni tiifamuu barbaade dura ayata kudhanan Suratul Kahf irraa immoo kurnan boodarraa bakka feetan mahfazanii guyyaa Jumaataa qaqqaroon fitnaa dajjalirraa isa. And it gives you life from Friday to the next Friday. Naam. Ammas ifnan ajechuutu jira hadisni sun gariin waan raajaan qabanii warri Jumaa irraa haga Jumaa dhufutti ifnan asii ta'us hadisni yoom jira inshaallah garuu fiihi nabar waan laanuu qabutu jira. Amma suuraa As-Sajdaa suuraa ganama Jum'aa faa qaqqaramtu salaata fajr keessatti sunnaadha. Suuratul Sajdaa fi suuraa Al-A'laa alayhi. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس
الناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع